qeerratti kan salphise ijoolleen maan Oromoo manneen barumsaa keessatti rasaasaan kan waade mootummaa abbaa irree mootummaa wayyaanee fuuldura dhaabbachuudhaaf ilmaan Oromoo martiniyyuu ka'aniiru. Ebila 19 magaalaa Washington DC addunyaatti iyyachuudhaaf isa dhumaaf wal ga'uudhaaf sagantoonni hundumtuun raawwatee jira. Maarree ilmaan Oromoo waa'een saba keessanii isinitti dhaga'amu marti keessan ebila 19 magaalaa Washington DC wala agarru mootummaa addunyaatti mootummaa abbaa irree wayyaaneen habalaaleffannu ganama keessaa sa'a 8 walakkaa haga galgala keessaa sa'a 4 walakkaa magaalaa Washington DC keessatti wala agarru ilmaan Oromoo marti keessan gaaffii kanneen qabdan lakkoofsa bilbilaa 651 yookiis 651 yookiis 773 bilbila ebila gaafa 19 magaalaa Washington DC'tti wala agarru warreen hacuuccaan saba ilmaan Oromoo itti dhaga'amu marti keessan injifannoon ilmaan Oromoof. Alaaddin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takka falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takka falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti.